Akkam jirtan nagaa jirtu fayyaa keessanii irra barnoota fireeshmaanii keessaa tokko kan ta'e jeneraal baayoloojii jedhamu qabanneeti kan isin dhiyaanne faana bu'aa waliin haa turru jechuun barbaada. Akka gara barnoota keenyatti adeebiin yoo seennu gaafiin tokkoffaan akkana jetti. Which theory of the origin of life denies changes modification happens to life form? Maal jechuudha? Teoriiwwan lubbu qabeeyyiin akkamiin lafa kana irratti uumaman kan jedhu teorii hedduutu jira jechuudha. Teoriiwwan san keessaa lubbu qabeeyyiiwwan kun waaqaatu uume, rabbiitu uume kan jedhu yookaan supreme forceetu uume kan jedhu teorii san keessaa isa kamidha? Isinis teorii tam jechuudha creationismidha jechuudha. Teorii creationismiiti. Katartiroobizimiin teorii akkam jettuudha? Namni humnoota lafa keessaa kanneen akka volkaanoo fi humnoota garaagaraa kanaan yookaan lubbu qabeeyyiin lafa kana irratti uumamuu kan danda'an humnoota lafa keessaatiin dhiibamaniiti gubbaa kana irratti ol ba'anii san booda lubbu qabeeyyiitti jijjiiraman jedha. Ammoo kosmozooyikiin namni maalirraa dhufeetti? Ispeesirraa dhufee jechuudha. Gubbaarraa gad dhufeeti yookaan lubbu qabeeyyiin kan dhufan gara samiitirraa gara lafatti dhufanii jetti. Ammoo spontaneous generation maal jetti? Lubbu qabeeyyiin kan dhufan wantoota lubbuu hin qabnerraa. Teoriin spontaneous kun Lewis Pasteriin disprove kan taatedha jechuudha. Kun ammoo saayintifikiidha. Isii ammaan tana fayyadamnu tana jechuudha. Namni evolutionidhaan dhufete jettu tana scientific theory tana jechuudha, chemical theory. Okay, gaafi lamaffaan which of the following is not among the major characteristics of all living things? Creationism taati. Kan jedhaman gadii keessaa amala lubbu qabeeyyii hundaa kan hin taane kami? A. Mobility, B. Irritability, C. Growth, D. Metabolism, E. Homostasis. Lubbu qabeeyyiin amaloota torba qaba. Torban san keessa kan hin jirre mobilityidha. Maal jechuudha kana jechuun? Maaliif mobility taate? Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle biqiloonni bakka tokko irraa bakka biraa socho'uu danda'anii akkuma namni miilaan bakka tokko gara bakka biraa socho'u, lubbu qabeeyyiin biraa miilaan socho'u, kaan ammoo filaajeellaa faan socho'u, miilsoboo waan socho'u san biqiloonni faan bakka irraa bakka ittiin socho'an garuu lubbu qabeeyyiidha jechuudha. Kanaatu isii dhorkaa jechuudha. Kaan guutuutti ni ta'a. Gara gaafa sadaffaatti the correct order of species of activation of scientific method or investigation is kamtu dura ta'a kamtu duuba ta'a jechuudha. Order sirriitiin. Okay, and questioning by hypothesis, observation, experiment, conclusion. And observation, questioning, hypothesis, conclusion, experiment. And observation, questioning, hypothesis, experiment, conclusion. Kaneta jechuudha. Dura waan tokko ni daawwanna deebineeti iddoo daawwii sanitti namoota garaagaraa irraa information fudhachuudhaaf gaafanna. San booda informationoota namarraa gaafannee kaan ijaan daawwanne irraa hypothesis qopheeffanna. San booda deebinee hypothesis qopheeffanna irratti experiment gaggeessina. San booda deebinee conclude goona jechuudha. Kanaaf answeriin siita jechuudha. Kan gaafii arfaffaatti yoo dhufnu which of the following is true about biological molecule? Biological molecule ilaalchisee kamtu dhugaadha? They are all organicidha. Biological moleculoonni maali? Organicidha hundi. Caan baan immoo structural role only. Structural role qofa qaba. Biological molecule structural ni qaba, functional ni qaba jechuudha. Kunis hin ta'u they are all polymeridha. Hundi isaanii polymeridha yaa. Dan immoo are necessary for living things jechuudha. Are all water solubilidha. Hundi bishaan keessatti mulbulamu. Lipidiin kana hundi bishaan keessatti mulbulamanii structural only miti, functional ni qabu. Kan biraa organic miti, inorganic ni jira kanneen akka bishaanii inorganic jechuudha. All are polymeridha jaa hundinuu polymerii miti. Fakkeenyaaf yoo fudhanne lipidiin polymerii miti jechuudha. Kan biraa yoo gad dabarree gara gaafa shanaffaatti yoo dhufnu which of the following is not polysaccharide?
Kan armaan gadii keessaa poolisaakiraayidii kan hin taane isa kami? Aan starchii poolisaakiraayidiidha. Baan galaktoosii moonoodha. Caan gilaayikoojiin kaayitiin seeluloosiidha. Kun gaaffii qal'aadha. Galaktoosiidha jechuudha. Kan hundinuu poolisaakiraayidiidha. Gara gaaffii jaffaatti seeluloos and starches differiin kana gamma seeluloosii fi wanti adda kan godhu maali? Wanti garaagarummaa seeluloosii fi starchii adda godhu. Seeluloosii fi starchiin maali? Poolisaakiraayid of what? Poolisaakiraayid of pilaantiidha. Isaan lameenuu kan biqilootaati. Isaan lameenuu poolisaakiraayidiidha. Isaan lameenuu biqilootaafi. Achirraa osoo hin seenne jechuudha. Ana kam jettee cellulose is a storage molecule while starch is structural. No. Wal jijjiiree jechuudha. Cellulose tu structure gargaara. Starch garuu storage dha. Cellulose starch is made up of glucose. Cellulose is made up of fructose. Aydeellam. Isaan lameenuu glucose marraa ijaaramanii. Cellulose is a plant polysaccharide when starch is elements. So wrong. Animal protein maal jama? Animal polysaccharide bifa storage di kata glucagon jama, glycogen jama. Starch ammoo forme maaliti biqiloota keessatti akka kaan glycogen bineeldota keessatti biqiloota keessatti jechuudha. Isaan lameen of biqiloota jennee durre daan ammoo komeetti starch is made up of alpha glucose when cellulose is made up of beta. Kan jechuudha. When to be formed starch is made up of alpha glucose when cellulose is normal beta garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Okay. The property of that all lipid have common. Kan armaan gadii keessaa amalata lipidoonni hunduu qaban kan ta'e kami? All lipids are made up of long chain carboxylic acid dha. Sirriin jechuudha. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle steroidiin carboxylic acid hin qabu. Garuu lipididha. Kabira all are made up of fatty acid attached to glycerol. Kunilleen sirrii miti jechuudha. Fatty steroidummaan sanuu carboxylic acid hin qabu, glycerol hin qabu jechuudha. All are soluble in fat but insoluble in water. Sirriidha jechuudha. All are source of energy. Isaan hundinuu madda isaati. All are saturated, unsaturated ni jira. Kanaaf lipidooti hundaaf amala lipidoota hundaa kan ta'e lipidoonni faatii keessatti bulbulamu. Maaliif faatiin orgaanikidha? Bishaan keessa garuu hin bulbulaman kan jiru kana ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin maal ta'a? Siidha jechuudha. Which of the following is not true about phospholipid? Kan armaan gadii keessaa amala phospholipid kan hin taane yookaan waa'ee phospholipid dhugaa kan hin taane kana. Phospholipid have glycerol backbone dha. Sirriidha. Have hydrophobic fatty acid tail dha. Hydrophobic fatty acid tail. Tailiin hydrophobic dha sirriidha. Headiin garuu hydrophilic dha. These phospholipids are what? Hydrophilic. Sirriidha kunis phosphatiin headiin isaa hydrophilic dha. Tailiin garuu hydrophobic dha jennee jirra. These phospholipids are the chief component of biological cell membrane. Kunilleen sirriidha jechuudha. Kanaaf deebiin kam ta'a jechuudha. Non-polar bimolecular dha. Kana ta'a jechuudha. Maaliif amphipathic dha isiin. Amala maaliitiif maal qabdi? Amala polaritis qabdi. Non-polar and non-polaris ni qabdi jechuudha. Asumatti yoo fudhattee ilaalte isiin hydrophilic taate polaridha. Isiin ammoo lipophilic taate non-polaridha jechuudha. Kanarraa deebiin maal ta'a jechuudha? Achirraa deebiin isaa siidha jechuudha. Gara gaaffii saglaffaa bu'uure in polypeptide chain formation. Adeemsa polypeptide chainii uumuu keessatti amino asiidoonni kan wal qabatu. Boondii kamii wal qabataa jechuudha. Akkana jechuun polypeptideonni peptide boondiidhaan walitti hidhataa jechuudha. Peptide boondii walitti hidhata. Kun ammas shawwatu jechuudha. Glycosidic boondiin kun maal walitti hidhaa?
monosaccharidii ida'uu monosaccharidii walitti hidhuudhaan disaccharidii fa'aa uumuu jechuudha. Akkasii. Gaaffii kurnaffaa nucleotide. Maali nucleotidiin? Nucleotide is a basic unit of lipid. Akkasii nucleotidiin basic unit maaliiti? Nucleic acidiiti. Kun sirriidha. Made up of amino acid irraa ijaaramu. Composed of sugar, phosphate and nitrogen base dha. Tuni sirriidha. Kanaaf wal qabsiisee jechuudha. Nucleotidiin RNA fi DNA fa'aa ijaaruudhaaf kan gargaaru. DNA fa'aa RNA fa'aa ijaaruuf kan gargaaru sun jechuudha. Nucleic acid jechuun isaan kana. Which of the following is membranous organelle? Organeelota armaan gadii keessaa membraneedhaan kan haguugame kamii jechuudha. Ribosoomiin hin qabu, flagella membrane hin qabu, peroxisome ni qaba, singilii qaba jechuudha. Centromere hin qabu, nucleus. Lamma gaaffiin tun kan nama shawwattu nucleolus jettidha. Nucleolus miti jechuudha. Silaa nucleus taatee double membrane qabdi, kun ammoo nucleolus jetti. Nucleolusiin subcomponentii nucleusiiti. Nucleusiitu kutaalee garaa garaa qoqqoodame akka naannoo keessaa qaba jechuudha. Kanaaf isiin tun membrane mataa isiin qabdu. Nucleusiitu double membrane qaba malee nucleolus componentii sabiin isaa tun membrane mataa isiin qabdu. Kanaaf peroxisomiin single bounded membrane jechuudha. Takkaan haguugamee jira. Gaaffii 12ffaa organelles responsible for transport and storage material. Organeelota armaan gadii keessaa geejjibaafis akkasuma maatiiriyoolota stoor gochuuf kan gargaaru kan ribosome, aydellum, vesicle, lysosome, peroxisome, cytoskeleton kana jechuudha. Vesicleedha. Maaliif gargaara? Transportiifis ni gargaara. Akkasuma wantoota garaa garaa kuusuufis yookaan maatiiriyoolota seera keessatti kuusuufis gargaara jechuudha. Gara gaaffii 13ffaa yoo buune vesiclii taatee inni jira. Gaaffii 13ffaa a protein are modified packaged and prepared for transport in vesicle for delivery to target destination. Organeelota armaan gadii keessaa pirootinii modify gochuudhaaf, pirootinii package gochuudhaaf, pirootinii prepare for transportiidhaaf akka geejjibamuuf kan qopheessu eenyu? Golgi apparatus yookaan dhaqna golgiiti. Yoo yaadettan adeemsota wanni gurguddoo lamaatu jira jechuudha. Adeemsa pirootinii oomishuu keessatti yoo yaadettan baayoloojii kutaa 12 irra kan jiru transcriptionii fi translationii jedhanii kan jiru jechuudha. Transcriptionii jechuun adeemsa DNA gara messenger RNA itti jijjiiramu sun jechuudha. Innis eessatti gaggeeffama? Eukaryootikaadhaaf nucleus keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, prokaryootikaadhaaf immoo maaltu gaggeeffama? Cytoplasm keessatti gaggeeffama jechuudha. Garuu immoo translation jechuun adeemsa messenger RNA irraa fuusan gara pirootinii normaal complete taateetti itti jijjiiramu jechuudha. Sun akkasi adeemsa keessatti pirootinii san package godhee modify godhee gara step itti aanutti kan dabarsu golgi apparatus yookaan dhaqna golgiiti jechuudha. Gaaffii 14ffaa a cellular structure that helps for cell movement and maintain its shape. Kun amma maal jechuudha? Caasaalee armaan gadii yookaan caasaa seelii armaan gadii keessaa seelii akka geejjibuu fi boca seelii eeguudhaaf kan gargaaru eenyu? Cytoskeleton jechuudha. Cytoskeleton is used for what? Maintain shape, movement illee ni gargaara. Dalagaa akkanaatiif kan ooltu cytoskeleton seelii jechuudha. Nagaan xuraa'uu jechuun barbaada. Isinitti tolus subscribe godhaa. Yoo isinitti tole share godhaa, like godhaa jechuun barbaada. Nagaan jiraadha.